Okay, partial sum of geometric sequence kan jedhu laalla. Partial sum of geometric sequence jalatti maal laalla geometric sequence akkamittiin akka ida'uu dandeenyu laalla jechuudha. Yeroo darbe arithmetic sequence ida'uudhaaf formulaa maaliif fayyadama? Fakkeenyaaf arithmetic sequence yoo an jechuudha walqixa a1 a2 a3 jechaa kan itti fufee amma an tti deemu yoo ta'e arithmetic sequence kana ida'uudhaaf s n walqixa maal ta'a jenneef n over 2 into twice of a1 plus n minus 1 times d akka ta'e ilaallee turre. Maayini kuni summation yookaan ida'ama arithmetic sequence kana argachuudhaaf isa kanatti fayyadamna jechuudha. Akkuma kana ida'ama geometric sequences argachuu yoo barbaanne amma g1 or g of n equal to g1 g2 g3 jecha amma gn itti fufna geometric sequence dha jechuudha kun. Akkuma kan sum of n yookaan ida'amni jechuudha s of n geometric sequence walqixa maal ta'a jechuudha. Kara lamaan ibsina jechuudha. Akkasa kan arithmetic sequence sum of n walqixa ta'a n over 2 into twice of a1 plus n minus 1 times d jennee kan dhiisnu. Kun tokkittiin akkasii ibsinee dhiisna jechuudha. Garuu kan geometric sequence bifa lamaan ibsina. Tokko n times g1 dha. n times g1 dha. Karaan ittiin ida'ama isaa argan. If what? If r equal to 1 yoo ta'e. Yoo gatiin r yookaan common ratio keenya jechuudha. Common ratio yoo 1 ta'e maal ta'a jechuudha? Formulaan keenya n times g1 ta'a jechuudha. Yoo immoo jechuudha r'n keenya kanarraa adda ta'e tokkorraa adda ta'e jechuudha. R'n maal ta'a common ratio keenya formulaan geometric sequence yookaan ida'ama geometric sequence keenya maal ta'a jechuudha? g1 times r the power of n minus 1 over maali jennee jechuudha? r minus 1 jechuudha. Okay. Or kana yookaan immoo maal jechuu dandeenya jechuudha? g1 times 1 minus r the power of n over 1 minus r jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya. Kun yoo maal ta'edha? Kun yoo if what r different from 1 yoo ta'edha jechuudha. Yoo r'n 1 irraa adda ta'e formulaa isa lammaffaa kana isa kana fayyadamna jechuudha. Yoo r'n immoo yookaan common ratio keenya tokko ta'e immoo salphaadhumatti n times g1 jennee ibsuu dandeenya jechuudha. R'n keenya tokko yoo ta'e jechuun fakkeenyaaf amma 2 jechaa kan itti fufnu yoo ta'e ilaallu asitti 2 over 2 meeqadha? 2 over 2 ammas 2 over 2 waanidha. 2 over 2 waanidha. Kanaaf common ratio kanaa meeqa? Common ratio kanaa waanidha jechuudha. Common ratio akkasitti waanii kan ta'u yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Formulaan keenya sum of n yookaan geometric sequence dha kuni. Geometric sequence kana barbaaduudhaaf salphaadhumatti s n walqixa n times g1 jennee barbaanna jechuudha. Example, find the partial sum of 1 over 3, 1 over 9, 1 over 27, 1 over 729 kan jedhu kana maal isaanii barbaanna jechuudha? Partial sum yookaan ida'ama isaanii barbaanna jechuudha. Okay, salphaatti ida'ama barbaaduudhaaf formulaan keenya maal jechuudha? Sum of n or sn equal to ida'amni maal ta'a jenneerra jechuudha? g1 times 1 minus r the power of 1 the power of n over 1 minus r dha jechuudha. Okay, as keessatti kan barbaannu maal qabaachuu qabna jechuudha? Kanaafiyyuu tokko g1 qabaachuu qabna. g1 ni walqixa meeqadha? 1 over 3 dha. 1 over 3 kan biraa maal qabaachuu qabna as keessaa? r qabaachuu qabna. Or common ratio keenya jechuudha. Common ratio keenya walqixa maal ta'a? Common ratio 1 over 9 1 over 3 dhaaf 1 over 27 1 over 9 dhaaf irraa deemna miti. Kanaafiyyuu 1 over
9 kana meeqaaf irra 1 over 3 irra jechuudha. That 1 over 1 over 9 1 over 9 over 1 over 3 jechuun garagalchinee waliin baay'isuu dandeenya. That kana akkam goona? Okay, asitti gadi 1 over 9 times 3 over 1 ta'a jechuudha. That 3dhaan meeqa? 1 3dhaan 9 immoo 1 over 3 jechuudha. Therefore common ratio keenya meeqa jechuudha? 1 over 3 dha jechuudha. Okay. Fi kan biraa kan nu barbaachisu maali? Inni qabna hin qabnu nuun kenname. Garuu asii amma meeqaatti jedha? Hanga 1 over 729 amma kanattidha kan inni deemu jechuudha. Garuu inni nuun kennamne jechuun elementiin kun lakkoofsa amma kanarra jira wanti jedhu hin jiru jechuudha. Kana argachuudhaaf maal goonaa? Yeroo darbe maal laallee turre? GN ammasitti GN yookaan GN ni dhumaa eenyunni 1 over 729. Okay. Asirraa kaanee maal argachuu dandeenya? Gatii N keenya argachuu dandeenya jechuudha. Akkamittiin GN jechuun geometric sequence keessatti GN wal qixa maal ta'a jenneera? G1 times r the power of G1 times r the power of n minus 1 jechuudha. R the power of n minus 1. Okay. Kanaafiyyuu asitti GN qabna. GN eenyu qabna? 1 over 729 equal to G1 qabna. G1 asitti kunoo qabna jechuudha. 1 over 3 times r. R's qabna 1 over 3. 1 over 3 times n beekna hin beeknu jechuudha. N the power of minus 1 ta'a jechuudha. Okay. Asitti seemuun jechuudha. 1 over 3 n the power of minus 1 jechuu kana maal gochuu dandeenya? Exponential function jechuudha. Exponentialitiin 1 over 3 the power of n times 1 over 3 the power of minus 1 jechuu dandeenya jechuudha. Okay, minus 1 jechuudha. Okay, asii maal qabna? Times G1 immoo 1 over 3 qabna jechuudha. Isee fidee lafitti fuulduraan jirtu kana fidee asitti ittiin baasaara. Isee fuulduraan jirtu kana fidee asitti ittiin baasaara. Sirriitti akeekkadhaa. Okay, 1 over 3 dhaan fidee baasa jechuudha asitti. After that asitti minus 1 over 3 the power of minus 1 jechuun maal jechuudha? The power of minus 1 jechuun kana 3 kuni 1 over 3 taati jechuudha. That means garagalee 3 over 1 dha 3 dha jechuudha kanaafiyyuu. Okay, kanaafiyyuu kun maal ta'a jechuudha? This equal to 1 over 3 the power of n times 1 over 3 minus 1 in the power of minus 1 maal ta'neera? 3 dha inneera. 3 times 1 over 3. 1 over 3 geometric sequence keenyadha. Okay. 1 over 3 ni 3 dhaan baddi. Kanaan booda maal ta'a jechuudha? 1 asii wal qixannee keenya wal qixannee deemaa jirti 1 over 729 equal to meeqa ta'a jechuudha? Asitti 3 baddeetti asiin 3 baddeetti therefore 1 over 3 the power of n ta'a jechuudha. Okay. Kana n iseen kun jechuudha. Lacheen isaaniitiyyuu hin dhaabbatti. Waan hidhaas taati. Isa kanaas or 3 dhaas hin taati jechuudha. Kanaafiyyuu 1 over 729 equal to 1 the power of n lakkoofsa barbaade waan yoo ta'e waan himataa jechuudha. Over 6 the power of n dha jechuudha. Okay. Kuni gara kam naqa jechuudha? Ammasitti 1 over 729 jechuun 1 over 3 the power of 6 jechuudha. Equal to 1 over 3 the power of n dha jechuudha. Okay. Isa kana maal goona? Cross. Kanaan booda 3 the power of n jechuudha. 1 times 3 equal to 3 the power of 6 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Exponential function beeziin isaanii wal fakkaataa taanaan exponent maal ta'a jechuudha? N equal to 6 dha jechuudha. Okay, amma G1 1 over 3 qabna. That R 1 over 3 qabna. N keenya meeqa arganneera? 1 over 6 arganneera jechuudha. N keenya 6 arganneera. Kanaafuu amma sum of N ni
walqixa ta'a maal walqixa maal ta'a jechuudha G1 into r the power of minus 1 minus r the power of n dhiifama 1 minus r the power of n over 1 minus r ta'a jechuudha. Okay, summation walqixa maal ta'a jechuudha yookaan samiin ida'amni jechuudha. G1 keenya meeqa 1 over 3 dha. 1 over 3 into 1 minus r keenya meeqa 1 over 3 dha. 1 over 3 times 6 dha. N keenya jechuudha. N immoo 6 dha jechuudha. 6 okay over 1 minus 1 over meeqati 3 dha jechuudha. Okay, isa kana 1 over 3 into 1 minus 1 over 3 the power of 16 1 over 200 729 jenneerra. Okay, over 1 minus 1 over 3 meeqadha over 2 over 3 ta'a jechuudha. Okay, asitti 2 over 3 inni kun deebi'ee wal dhufee ittiin baay'ata jechuudha. That means maal jechuudha 1 over 3 into 1 minus 1 over 729 times divided by 2 over 3 dha jechuun maal jechuudha times 3 over 2 dha jechuudha. That times 3 over 2 dha jechuudha. Okay, asitti 3 seen kuni 3 seen kanaan badde jechuudha. Kanaa booda 1 over 2 coefficient inni ooftetti 1 over 2 okay 1 over 2 into 1 minus 1 over 700 maal ta'a jechuudha. 729 jechuun multiply jechuun ml fudhanna jechuudha. Asitti that hawaataa jechuudha. LCM isaa yeroo fudhannu 29 729 waanidhaaf 729 minus okay 729 alaf yeroo irru meeqa ta'a isa kanaaf jechuudha. Yeroo irreen walirraa hir'isuudha waanidha jechuudha. 1 okay this equal to maal ta'a jechuudha 1 over 2 into 728 over 729 dha jechuudha. Okay, kana partial samiin keenya kana ta'a jechuudha. Barbaanne amma kana lamaan salphisuu dandeenya. Isa kana lamaan maal ta'a jechuudha 364 over 729 dha jechuudha. Maaltu ida'amni geometric progression keenya isa kana fakkaata jechuudha. Okay, example 5 over 2 5 over 7 5 over 4 jechaa kan deemu geometric sequence dha kuni. Geometric sequence kanaaf sum of 7 yookaan amma 7tti kan jiru ida'ama 7tti jiru barbaadi jedha. That kana barbaaduudhaaf tokko maal barbaachisa jalqaba G1 nu barbaachisa. That G1 qabna. G1 keenya meeqadha 5 and kan biraa R nu barbaachisa. R qabna. R hin qabnu kanaaf iyyuu maal gochuu qabna jechuudha 5 over 2 5 over 2 over 5 dha jechuudha. Maaltu R keenya jechuudha. Inni kunis walqixa maal ta'a jechuudha 5 over 2 times 1 over 5 dha jechuudha. Yeroo ittiin baay'atu akkasiin that 5 keenya 5 dhaan baddi equal to 1 over 2 walqixa maal ta'a jechuudha. R yookaan common ratio keenya 1 over 2 dha jechuudha. Is 1 over 2 ta'a jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu amma maal jechuudha n keenya 7 amma s7 miti therefore n equal to 7 jechuudha. Inni solution okay sum of n geometric sequence yoo ta'e jechuudha maal ta'a G1 times 1 minus r the power of n over 1 minus r dha jechuudha. Okay, asitti nuti maal qabna jechuudha amma G1 qabna. G1 keenya meeqadha 5 times 1 minus r keenya meeqadha 1 over 2 dha 1 over 2
1 over 2 the power of what? The power of n. The power of n n keenya meeqa qabna? 7. The power of 7 dha jechuudha. Over maalita 1 minus 1 minus r'n keenya meeqa? 1 over 2 dha jechuudha. Okay, kana booda asiin gara kanatti as dhufna. Okay, sum of n keenya 5 into okay asitti 1 over 2 the power of 7 jechuun maal jechuudha? Wal qixa 1 over 2 the power of 7 jechuudha. 1 in the power of 7 is 1 jechuudha. 2 the power of 7 immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? 1 over 128 wajjin wal qixa jechuudha. Okay, therefore kun maal ta'a jechuudha? 5 into 1 minus 1 over 128 jechuudha. Okay, over maaliti? Over 1 minus 1 over 2. 1 minus 1 over 2 meeqa ta'a? That 1 over 2 dha jechuudha. Therefore over 1 over 2 ta'a jechuudha. Okay, ammasitti 1 over 2 kana garagalchine ittiin baay'isna jechuudha. Maal jechuudha? Ittiin irraa irra jechuun times what? 2 over 1 ta'a jechuudha. Okay, asii gamadee 2 over 1 dha jechuudha. That kanaafuu 2 times 5 ni meeqa ta'a? 10 times 1 minus 1 over 20 1 over 128 maal ta'a? That ishee least common multiple fudhanna jechuudha. Isa kana jechuudha. LCM keenya jechuudha. 128 jechuudha. Isa eenyuufirra? 1 dhaaf irra jechuudha. Asii beeziin tokko jirti. Isa yeroo yeroo 128 minus 28 minus okay 28 minus 100 kanaaf kana yeroo 1 ta'a jechuudha. Therefore this 10 times 127 jechuudha yeroo irraa hir'ifnu over 128 ta'a jechuudha. Is equal to 10 kana or 10 isa kana deemnee baay'isna jechuudha. 1217 over 128 ta'a jechuudha. Okay, isa kana lamaan salphisuu dandeenya jechuudha. Isa kana 2dhaan jechuudha. Kanas 2dhaan yoo salphisne meeqa ta'a? Inni kun 2dhaan 635 over kun immoo lamaan 64 dha jechuudha. Therefore partial summing keenya jiru RCS of n ni wal qixa 635 over maal ta'a jechuudha? 64 jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Okay, example. The sum of the first 3 term of geometric progression is 7. That 3 termiin jalqabaa kan geometric progression yaaf jechuudha. Termiiwwan jalqabaa sadan isaanii yoo itti daamanii meeqa nuu kennu? 3 nuu kennu. 7 nuu kennu jechuudha. Sadan isaanii yoo itti daamanii 7 nuu kennu. And that of the fourth to 6 that afurii kaasee immoo jechuudha. 4 hanga meeqaatti jechuudha? Amma 6tti kan jiru immoo meeqa? Termiis 56 dha jechuudha. 56 yoo ta'e find the first term and common ratio. That means G1 dhaa fi G1 wal qixa maal kan biraa R wal qixa maal akka ta'e barbaanna jechuudha. Okay. Asirratti maal jedha? First 3 termiin ida'amni first 3 termii meeqa inni? Ida'amni first 3 termii that G1 plus G2 plus G3 equal to meeqadha? 7 dha jedha. Achi kaanee fourth termiidha kaanee that means G4 dha kaanee jechuudha. G4 plus G5 plus G6 jechuudha. Wal qixa meeqa jedhe? 56 dha. Asirraa kaanee maal argachuu qabna? G1 dhaa fi common ratio keenya arganna jechuudha. Yeroo darbetti GN ni arithmetic progression geometric progression dhaaf jechuudha. Geometric sequence dhaa fi GN equal to maal ta'a jennee turre? G1 times R is the power of
n minus 1 akka ta'e ilaalleerra jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana bifa kanaan substitute gochuu dandeenya jechuudha. That maal goona g1 in g1 therefore g1 plus g2 jechuun maal jechuudha? g1 times what? r is the power of n minus 1 therefore n keenya 2 dha. 2 minus 1 immoo r dha jechuudha. Plus g3 ni g1 times formula isa kanaan jechuudha. g1 times g3 keenya 3 yoo ta'e r is the power of 3 minus 1 dha. r is the power of maalii ta'a jechuudha? Times r is the power of 2 ta'a equal to 7 dha jechuudha. Okay. Also akkuma kanatti g4 jechuun immoo g1 times r is the power of 3 dha jechuudha. Plus g5 immoo jechuudha r is the power of 4 plus g1 times r is the power of kan 6 jechuudha. G5 r is the power of 5 ta'a jechuudha. Equal to meeqa? 56 ta'a jechuudha. Okay. After that maal goon asti kana r3 jira. R3 common keessaa fudhachuu dandeenya jechuudha. R is the power of 3 into asii r3 fudhanneerra jechuudha. Therefore g1 tafti plus asii r meeqa fudhanne? R3 fudhanneerra asii jechuudha. R3 gadi fudhanneef g1 times r tokko taftee jechuudha. 3 keessaa fudhanneerra r tokko taftee jechuudha. Beekamaadha. Okay. Plus g1 r 3 keessaa fudhanneerra waan ta'eef r meeqa taftee? R 2 taftee jechuudha asitti. Okay. Equal to 56 dha jechuudha. Okay. Isa kana maal goona jechuudha? Asitti g1 plus g1r plus g1r square jechuun kun eenyuun wal fakkaata? That I'm sure argattanitti yaada asiin dhufee isa kanaan wal fakkaata jechuudha. Eenyuun wal fakkaata? Isa kanaan wal fakkaata jechuudha. g1 plus g1r plus g1r is the power of isa kanaan wal qixa. Eenyu wajjin wal qixa? 7 wajjin wal qixadha jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo kana finnee 7 buusuu dandeenya jechuudha. Okay. R is the power of 3 into kana eenyu wajjin wal qixaneerra? g1 plus j1 r times r plus g1 times r square 7 wajjin wal qixadha jechuudha. Okay. Equal to 56 dha jechuudha. Okay. Kanaafuu kan nu barbaadaa jirru tokko r keenya. R waan ta'eef over 7 jenna jechuudha. Therefore r is the power of 3 wal qixa maal ta'a jechuudha? 56 over 7 8 ta'a jechuudha. Okay. Root of kanas root 3 jala galchina. Kanas root 3 or third root jala galchina jechuudha. After that r keenya wal qixa maal ta'a jechuudha? 2 ta'a jechuudha. That r keenya 2 yoo ta'e asitti g argachuudhaaf immoo jechuudha. G argachuudhaaf immoo maal jennee turre? g1 plus okay g1 plus g1 times r plus g1 times r square equal to 7 dha jennee turre. Okay. g1 plus g1 times r meeqa? 2 times r dha jechuudha. R keenya meeqa waan ta'eef? 2 waan ta'eef. Therefore 2 times g1 dha jechuudha. Plus r square 4 times g1 dha jechuudha. Equal to 7 ta'a jechuudha. After that g1 plus 2g1 plus 4g1 meeqa ta'a? g1 plus 3g1 plus 4 7g1 ta'a jechuudha. Equal to 7 dha jechuudha. After that over 7 after that g1 keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 1 ta'a jechuudha. Therefore maal barbaadee ture? R dhaa fi g1 barbaadee ture miti. R keenya wal qixa meeqa ta'e? 2 ta'e. g1 keenya wal qixa meeqa ta'e jechuudha? 1 dha. Innee bifa kanaan akka salphaatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Har'aaf nugaa bye bye.